jechuudha. Waan silaa yoon du'e dhokachuu danda'a. Taniin gara qabadhee du'uu malu. Taaka warri najjeesuus akkaan hin dubbanne barbaadu. San hunda viidiyoodhaan paartii 10tti waraabamtee addunyaadhaaf qophooytee stand by taatee jirti. Yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti. Andu'aaf sodaan qabu. Kullu nafsi zaaqital moot. Lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume. Guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti. Duuti hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. So ummata kiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha. Dhugaan irra jiru sirriidha. Daandiinaan irra jiru sirriidha. Saba kiyyaaf ummata kiyyaaf hin dubbachuu jira. Tana ammaas itti qabsooyna. Sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalaa irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha. Sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu. Keessattis ni qabsooyna, alattis ni qabsooyna. Hin dhaabbattu hanga uummanni keenya hafuura fudhatu. Hanga uummanni keenya bilisummaa qeerroon 5,000 dhumteef san argatu. Hanga gooftaan mootummaadhaa uummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha. Itti fufna. Gooftaan uummata keenya mootummaadha. Tajattutuun hin dalagu. Gooftaan mootummaadhaa uummata keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummataatu gooftaa keenya miti. Ta'u obbo Lammaa Magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha. Isii san dhugoomsuu irratti qabsaa'uu irraa if boodan jennu. Isii tana hubadhaa. Warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa. Yaa'u akka seentanii sheer godhaa deemaa. Warri boodarra dhuftanis sagantaan tun sagantaa jabduudha. Sheer godhaa uummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa. Nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim uummataa taanaan sheer ni gootaa. Uummataan sheer godhuu ni danda'ama jechuudha. Uummata hunda bira ga'uu qaba. Namni 11,600 laaluu jira ammaan tana. Namni 11,600 yoo sheer godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha. Dhiibbaa nuti uumuu dandeenyu. Hattoota irratti, shirtoota irratti, gantoota irratti, dhiiga xuuxxuu uummataa irratti, tiim jootanii irratti, tiim faarsitee bultuu irratti, tiim dirgoo irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Yaa'u sochiin nuti godhaa jirru jijjiirama inni fidaa jiru argaa jirtanii አይቀርም ለሌላው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እቲ ፈካታ እኛ ይገባናል ኑፍ ኑይገለ ያው ሙኸ ተኮ ጊዜ ሙሩ ፌቴ ሐረመ ጀለጅሩ ራጭርቴቲ ሙኸ ሙርታ ሐረምኒ ጀለጅሩ ራ ተቶላ ጅራ ሱቱመ ሱታን ሙኽኒኒስ ሙኽኒ ጉድቺ ሀትቻ ሙሮሙንሳ ፈንቀቡ dik jeeku futa gafa burabesan mali faramni jala kana cirame akasi demti la siyasan akono matarra namatti mbutu be ma amma namni tokko malu maf matarra mbune warra jala jiru warra jawni akasi miti dubin jala tolchiteeti cina tolchite gamana tolchite gamas tolchite gamana tolchite ushururu godati osonnin bein fute khutan bashur amas tooftaan muumicha keenya keessanii galeenatti fakkaatu ragudda amata afran kana akkamitti dalagu jira isa kana laaluuleen bareedaadha akkatti inni Geetaachoo Asaffaadha angorraa buuse yoo laalte akkanitti warra kaan angorraa buuse yoo laalte warra kaan hunda akkatti angorraa inni buuse shururu inni jirti shururu tojamruan moorodi qaxalaal jechuudha akkasitti hubachuun gaariidha nuti man nuti mul'ate bu'uun garre malif shururu garra jira shururu jabaho goto rafisu yechuda ni rafista akkasitti shururu goto jabaho jetteeti akkana deddeemteni ni rafanni bakka na abdate jeerrafa gaafas fuutee bakka biraa rafista gizee riba ka isire sarran jiru jechu akkasitti ofta nama billaatno mali akkanumatti usanii dip godhuun hin jirtu
waan tanaas adda hubachuun gaariidha warri maddan jettanis akkasitti hubadha. Kan biraa kanaa wajji wal qabate kaleessa yaa'u hundi keenya irraa dubbachaa turre Dr. Ali Birraa leejaniin keenya du'e jedhanii olola asirratti oofaa jiran. Ololli kun kan ka'e diinota Ali Birraan jiraachuu isaa rakkiserraa. Ana wanni na dhibe kan haakimsiisu jiru, kan dhukkubsachiisu jiru, kan yaalu jiru, kan isa kana ganama galgala gaafachuu jiru, du'a isaa himuu fi rakkanne. Ati kamana taa'u jiru ka dhukkubsachuu isaa dheeyxeen gaafatiin ati ka dhukkubsachuu isaa oduudhaan dhagee du'a isaa labsuudhaan wanni jarjartuuf maali? You know, sometimes oduun gizee nama dhufte eessaa dhufte akkamiin dhufte eenyuuf fide dhugaadha sobaa haqa hijibaa eenyuuf fide akkamiin dhufte waan kana adda qorachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya Oromoodha. Akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi. Makiinaan hundi Finfinneetti hin deemtu. Makiinaan hundi Jimman dheeytu. Makiinaan hundi Wallaggan dheeytu. Makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a. Makiinuma garte xullub yoo rakka jettu taate khasaaraadha. Khasaara. Maaluma uummanni keenya kun ta'e ni qaanfanne jechaadha. Maaluma mintinna osoo du'ammaa ta'e gaabbuu qabnaa bara. Wal dursuu hin qabnu. Boo'uu qabna. Qalbiin si cabu qabdi, hamileen si cabu qabdi. Suuta jechuu qabda, du'uma labsuufu za'aa laallachuu qabda, yeroo laallachuu qabda, bakka laallachuu qabda, du'uma labsuufu. Ammoo jarjartee wal dura kasan gubbaadhaan ammoo maa kaaddan ja'uus ni jira jechuudha. Amma osoo namni kaan diduuti kaan ammas maa kaaddanii du'ee namicha lubbuu qabu du'e si jenna. Namicha lubbuu keessa jirtu lubbuu hafuudhu rabbii Facebook hafuudha. Barreessinee du'e si jenna. Qaanyi waan akkana kijiba akkanaa kun gaarii miti. Keessaa bahuu nu feesisaa jechuuma barbaadeeti. Ammoo Dr. Ali Birraan keenya abbaan keenya leejaniin keenya dhukkubsachuun dhugaadha. Yaraadhaan dhugaadha. Du'aayii ni fadha ni fadha. Kafayyaa qabuu du'aayii feesisaa. Isa kanaafis du'aayii godhaa rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan ka waaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal jedhus jechuun barbaachisaadha. Amma immoo wayyaarra jira. Inshaallah rabbi fayyaa guutuu isaaf haa fidu. Isii tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna. Barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarinaa du'a namaa fi kana daftanii ibsuudhaaf dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu danda'uu qabda jechuudha. Haqa ta'uu akka opidiyootti jarjartanii waan labsina. Opidiyoon ganama waan labsitee za'a booda waadayitti hin ta'u qasa. Ayoona hundaqa. So channelii durka wayyaanee kana delete godhuu barbaachisa. Chipsii wayyaanee kana mee hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti. Ijoollee xixiqqoo takka takkaa jira amma ka wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte. Osoo likkitti sinoo baasne maali nutrition taatee jechuu ijoolleen likkitti aannan san hin dhuyne aannan san irraa isin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira. Ijoollee xixiqqoo silaa guddattee bakka malee dheeytu shiraan xaxama. Shirri karaa dheeraa sinoof. Sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diiddee keessa fullahuu dandeessa yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askan nimee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru mi'aawaadha. As deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaadha. Mi'aawa. Awwani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu Oromiyaa diigee yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige. Gurguratee fixe kun lafa. Gurguratee fixe simintoo. Gurguratee fixe jimaa. Gurguratee fixe nama. Gurguratee fixe humna addaa. Kuwwa human godhin hin qabu nama fixe. Dachii gurgure. Silaa danda'amte abiyyi aangoo irraa buusa kun shiraan. Lammaanuu aangoo irraa bu'e kun maaliif aangoo irra tu'e gaafii biraati. Si dhibdii jechuu dubbiin. Dubbiin nama dhibdii jechuudha. Maaf
dubbiin lammaa angorraa buuste kana maa angorraa buusuudha so wanta kata ibduni jirti jechuudha sanammoo qabsoon keessa dabarta kijibni immoo karaa dheeraa sin geessu abadan bakka fadhe sin geessu amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ ያ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው የኔ ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው ለምን አቃተን አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ በኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡማ ደደበምት አመጋፊ ነችና ጅርቲ ይችላል ለምን ማቀቡ ደደብኔ ማተርካም ቢረፉዶቹ ደደብኔ ለምን አውቀናላ ካላወቅን ለምን አለ nama hunda duba waatu jira eegayne waan nama hunda duba jiraasan qabu ma dadhabne qabu fadini mo beekadis mono no bobbaase nagar alla dubbi jira waan kada khay so bizu waan dibu hedduutu jira tana parlama irratti angamma keessanu ariyuun dandeenye timil koine garen shirati fi garen hattuda amma bodalle yalteni dandeesi jenne yannu hanga achi jirrutamo waliftenya jechuudha hatumman saaxila mufteesi hatumman ifa boofteesi qabsoo tanarratti hadhoytu godhu teenya yetum ወደ ኋላ የለም jechuun ከደረተ የትም ዜጎች እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ተጠቃሚነት ሊዘድቅ ይገባል የትም በሌቦች የምትመራ አገር ሊኖረን አይችልም በቃ በጭራሽ የብልጽግና የመደመር መጽሐፍ ሌብነት ቀይ መስመር ነው ብሎናል ያንን ነው የተማርነው ሌብነት ቀይ መስመር ነው ኪታበ በዳዲና ነው እንጀጋ ሰራረ ዲማዳ አቱማን ሌብነት ቀይ መስመር ከሆነ ቀይ መስመሩን ላይ ያለፉ ሊያዙ ሊታሰሩ ሊጠየቁ ይገባል ተጠያቂነት ሊሰፍን ይገባል የቃል ተጠያቂነት አይደለም የህግ ተጠያቂነት በቃል ተጠያቂነት ተንበሽብሻናል እስካሁን የህግ ተጠያቂነት ነው አሁን ምንማኛው ቀጣይ ጥያቄያችን በቃል ተጠያቂነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ተጠያቂነት በቃል በኢትዮጵያችን በሙሉ ተዳርሷል ሰየው ነው አሁን ግን በተግባር ተጠያቂነትም ማየት እንፈልጋለን እዚህ ላይ ነው ትግል ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ ይሄን ህብረት ነው መፍጠር ያለብን እንጂ ስንት ዳለ ርቦት የሚተኛ ስንት ዳለ ቁርስ ምሳ ሳይበላ እራት አጥቶ የሚተኛ ስንት ዳለ ዋይ ጠማው ስንት ዜጋ አለ ማብራት ያጣ የጨለመበት ስንት ዜጋ አለ በየቦታው በየቤቱ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው ባለስልጣኖቻችን የሚያወጡት ከወር እስከ ወር ወጪ ለሆቴሎች ለዳው ይካፈል ቢባል ዳውን ያጠግባል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄን በየክልሉ ያሉ ባለስልጣኖች ለትልልቅ ሆቴሎች የሚከፍሉት ሂሳብ ታሽጎ ለዳው ስንቅ ይሁነው ከተባለ የሚራባ አይኖርም በኢትዮጵያ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው እንዳገር ባለስልጣን በደሞዙ ይኖር ባለስልጣን በሚከፈለው ይኖር አገልጋይ ይሁን ተገልጋይ አይደለም ያገልግል
fayyadamaa osoo ta'in tajaajilaa haa ta'u tajaajilamaa miti አሁን ሞቱማ አሁን እኮ መንግስት አገልጋይ ይሁን ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው አገልጋይ ነው መሆን ያለበት መንግስት በተጨባጭ ደግሞ ስታይ መንግስት ተገልጋይ ነው ባለስልጣን ተገልጋይ ነው የሚሆነው ህዝብ አገልጋይ ነው የሚሆነው ይሄ መቆም አለበት አበቹ ቀበው በጭራሽ ይሄ መቆም አለበት ህዝብ ተገልጋይነቱን ማረጋገጥ አለበት የባለስልጣን አገልጋይነት መረጋገጥ አለበት ባለስልጣን ሹሮውን ይዞ ክትፉ ዳቦውን ይዞ ምሳውን ቢሮ መብላት አለበት ይሄ ነው መሆን ያለበት የስጋ ቤቱ ያጣበቡ እንዴት ነው የሚሆነው አይሆንም ስብሰባ ባለ ቁጥር የሚወጣው ወጪስ ለምሳ አይሆንም ለምን ይባክናል ለምንድን ነው መች በቃንና ነው የሚባክነው ሲበቃን ይባክን አልበቃንም እኮ አልበቃንም ዋኑን ገሂን ይረቲ ማፍረከነ መነሜቀ ከበይለቡል መነሜቀ ከረኮብሉ መነሜቀ ከአገቡቡሉ መነሜቀ ከረከተ እስከ 4 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ እስከ 3 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ መችደላ ሲደላን ይሁን 10 ይሁን በየሆቴሉም እንብላ ይፈረም ሁሉም እንትን ችግር የለው አሁን ግን ዳነን ሰዋቻችን ህዝቦቻችን በልተው ማደር አልቻሉም ህዝባችን በልቶ ማደር ባልቻለበት ባለስልጣኖቻችን በየሆቴሉ ትልቅ ሆቴል የሚፈረሙ የገንዘብ ናዳ መቆም አለበት ስብሰባ ያለ ግብዣ መጠናቀቅ አለበት that has to be the principle መሆን ያለበት በሚኒስተር ደረጃ በየቦታው የሚደረግ ስብሰባ በግብዣ የሚጠናቀቅ ከሆነ 50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ያ የሚወጣው ብር ለደሃው ይከፋፈል ሆቴል ስራውን አያጣም ይሰራል ባለ ሀብት ላለማበረታታት አይደለም ግን እዛ ውስጥ ነገር አለ እዛ ውስጥ ጉርሻ አለ እዛ ውስጥ ጥቅም አለ በተሰበሰብን ቁጥር 10 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 2 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 4 ሚሊዮን ረባካችሁ የተራበ ብዙ አለ ግብዣው ይቅርና ሰው ይብላ የድግሶች በየቦታው ድግስ ምናምን መቆም አለበት በቃ ጠቅላያችን ብሏል ግን አልቆመም መቆም አለበት ነው ይሄ ጠቅላያችን ብሏል አው ማቆም ያለበት ማን ነው ሚኒስተሩ ነው አቆመዋል አላቆመው ማስቆም ማን ነው ጠቅላዩ ነው እኛ እንደ ህዝብ ደግሞ መቆም አለበት ማለት አለበት መቆም አለበት ምን ያደርጋል በቃ ሁሉም ቤቱ ይብላ ዳውም ይብላ ሁሉም ለቤቱ ይብላ ምንድነው ድግስ የስብሰባ ሻይ የምናምን ሻይ የረባዎች ብዛት ለማደግ የሚፈልግ ሀገር ወጪን ይቆጥባል ወጪን ይቀንሳል የተራበን ያበላል ለአመጽ የሚያነሳሳን ተግባር ያጠፋል እዚህ ወጪ ያበዛ እዚህ ከትላልቅ ሀገር ጋር እየተጣላ እዚህ ያልበላና ያልጠገበ ህዝብ በየሰፈሩ ውስጥ ይያለ ሰላም ሊመጣ አይችልም ሌላው ጦርነት ቢቆም እንኳን የተራበው ይነሳል ከዚህ ኑሮ ውድነት ያነሳቸዋል ከዚህ ስለዚህ መንግስት ግብዣ አቁሞ መንግስት በግብዣው ምክንያት መጋበዝ ያለበት ዳሃው መሆን አለበት በየቤቱ ይሄ ነው ማለት መሆን ያለው ከነከተውቀው ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል ትክክለኛ ለውጥ ትክክለኛ መንገድ ላይ መምጣት አለበት ሲንኩን ስሪቲ ወተሙ ቀባ ጋራቢራቲን ዛሬ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እና መጽሐፍ ምረቃዎች ነበሩ የጀነራል ታደሰ ብሩ ጉያራ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን ሳቲፊ ኩኒቲ ኤቢፈሜ ወኒ ራጂን ጉዳን አችረት ተርከመኒ ነሞን ጀጀባን አካ ያደታኒ ቤክተን ከንደንገዳ ፕላቲኒየም ኤቢፈሜ ሙራድ ሳኒ የቹዳ ብራይተን ሊሚትድ ያደታን ከናሊ ቢራ ኤገዱ ኮሰቴ ያሲዱ
qaama mootummaa kamii olitti osoo mootummaan cinaan dhaabbatiin wallaanaa jiru jechuudha. Durirraa kaasee hanga ammaa kan jaarraa abbaa gadaa gaafa du'ee reefka isaa alarraa baadhatee reefka bitee biyyatti galchee akka awwaalamu taasise ka artistoota gurguddaa Oromoodhaa dagatamanii fi namni ilaaluu dhabame hunda bakka hundatti wallaanu abbaa hiyyeessaati, abbaa miskiinaati. Arallee Jeneraal Taaddasaa Birruu Faawundeeshinaaf miliyoona takka arjoomee jira. Rabbiin gubbaan haa ida'uuf mucaa kana. Mucaan kun nama sabaati, nama ummataati, nama haqaati. Wanni inni jechuu barbaade garuu Jeneraal Taaddasaa Birruu dhugaadhaaf qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruu haqa sabaatiif qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa barnoota ummataatiif qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa hattummaa balaaleffate. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa walqixxummaadhaaf qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa ummata Oromoo hundaaf qabsaa'e. Namoonni tokko kaattummaa keessatti lixan ka gandaan qabsooftan kaayoo Jeneraal Taaddasaa Birruu kanarratti haasa'uu godhuuf yennaa yaaltan akkamii isin hin dhibne dubbiin ትንሽ ግራ አላላችሁ jechuun frankly jechuuf talk show tokko banuu barbaadamee taadi talk show tokko yoo lubbuun jiraadhe kaniin an banuu barbaadu maaliif akka Trevor tokko akka Ameerikaa tokko pirezidantoota fi prime ministeroota warra waaqoo qopheessu adda addaa kana waan isaan dur godhanii fi waan isaan amma godhan wal cinaa fidaa irraa haasa'uun fadha silaan televiziyoon xaabiyaa akkasii faa banuu barbaada inshallah fuuldura yoo rabbi jedhe maaliif annama waaso daatu miti nama iftoomaan dubbatu so entertain godha nama dhugaa ittiin ta'e jechuudha. Amma hattuun Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti argamtee yoo haasa'u goote annan dhiba. Jeneraal Taaddasaan dhugaaf qabsaa'ee hattuun achirraa maal haasa'u goote faallaasaati jechuudha. Jeneraal Taaddasaan uummata Oromoo hundaaf qabsaa'ee namni gandaan kaabinee ijaarratu gandaan ijaarsa adda addaa oofu ijaarsa diinagdee oofu ijaarsa maarree oofu ijaarsa baankii oofu ijaarsa waa'uma hunda gandaan oofu achirra dhiyaatee Jeneraal Taaddasaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Kaayoo Jeneraal Taaddasaatii fi namni achirra dhiyaatu wal faalleessaa jechuudha. Wal dhooyti jechuudha. Jeneraal Taaddasaan Oromoo hundaaf qabsaa'e ati gandaaf qabsaa'aa achirratti Jeneraal Taaddasaa bakka bu'uun hin taatu jechuudha. Jeneraal Taaddasaan hin hanne hattuu miti shirtuu miti. Ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha. Nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu behind ደስ ይላል። አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው። ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም። ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም። ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም። ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም። ጀነራል ታደሰን አባ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገርቡ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ጉን ኢሰበከቡቴ በከሰኔና ዳበቱ ሀቱ ታቴ ጀነራል ታደሰን በከቡ ወግዘየቱ ቃኝዳ ጀነራል ታደሰ ፊ አቲ ወልጭና ዳበቹ እንደንደይሰን shirtuu taate ati bakka san gisee jirtu qaanyidha. Siif galaami namichi sirraa dubbachuu jiru kun qaanyidha. Hin fakkaattu walitti hiyyaatan abbaa feetetee Jeneraal Taaddasan gandummaan qabu. Jeneraal Taaddasan hattummaan qabu. Jeneraal Taaddasan kijibummaan qabu. Jeneraal Taaddasan sobdummaan qabu. Jeneraal Taaddasan gooxii gandaan jaarratu. Jeneraal Taaddasan ka ummata hundaati. Jeneraal Taaddasaa kasabaati ati ka gandaa taate ka gooxii taate diinagdee gandaan jaara baankii gandaan jaara waa hunda gandaan jaara waa hunda gandaan godha iraata gandaan nyaachaa ayoonim yanta ayoonim achirratti argamuun qabdu qaanyidha gaashee so waan akkanaaf irraa eeguu qabda nama si gorsuun qabdu natti fakkaata kiyyuma kana gorsa godhadhu bakka sanirratti argamuun qabdu. ያው ሲጃለቹ ባዱለ ስንጀብዋን
yaada keen jibba malee dhuunfaa keessin jibbu adeemsa keen jibba malee namuma keessin jibbu na biraa galata hedduu qabda ulfina sii qaba ammoo ati ummata oromootiif hin taatu saba kanaaf hin taatu gandaaf ni taata qe'eef ni taata maatiif ni taata miizeedhaaf ta'uu dandeessa yaa miizeeta keetiif jechuudha isaaniif ta'uu dandeessa garuu ummata biraatiif ta'uu maqaan dandeenyeef ati fiifuu attummaa keessa cuubamte jeneraal Taaddasaa faarsuu hin dandeessu ati kijibaa ummatatti jeneraal Taaddasaadhaaf haasawaa godhuu hin dandeessu so jeneraal Taaddasaa Birruudha nama goota nama haqaa nama dhugaa qabsoo sabaatiif qabsoo haqaatiif wareegama kafale isa faa warra dhugaaf qabsaa'utu irraa haasa'u malee ati achitti haasa'u gizee gootu kaayoon keetii fi kasaa wal faallaadha ejjennoon keetii fi kasaa wal faallaadha daandii tokkorra hin jirtanii ati dhihaa jiraattu inni bahaa jira saniifuu waan akkanaa silaa nama sitti dhiyaatus gorsuu qaba maaliif bakki kun sin fakkaatu irraa dhaabbadhu ati ni hattaa inni natu ati ni kijibdaa inni kijibu inni ka ummataati ati ka qayeeti ati ganda deeggartaa inni ganda deeggaru ati miizeetu jaaromsita inni ummata barnoota barsiisaa siifit jeneraal Taaddasaa walitti deemtanii dhaabuu bakka sanitti mul'atanii qaanyiidha namni siin jechuu qaba sila nama siin jiru maqaan qabneef an sirraa rifadhaa siiniin jechuu jira khiyyuma kana gorsatti fudhu bakka hulii bakka kanatti yaa duuma akka amma deeggartutti dinagdee fi maaliin duwarraa deeggartutti deeggari malee hin harkamin maaliif gatii nama silaa wareegamee san bakka dhorkita hin fokkista qophiisan fokkista qophiisaniif ulfina dhorkita amma silaa ati achitti argamu baattee namoonni hedduun miliyoona meeqa kan nu ture kan 100 jedhe miliyoona jedha ta'a kan 500 jedhe maaliif namni gizee achisi argu maallaqa kan nu san irratti kaati hattuutti fakkaata maallaqa kan nan gana siituu raahata sitti fakkaata namni ni rifata faadha beek maaliif achi jirtaame ati hattummaa maqaa beekamtuuf waa hattatti maqaa beekamtuuf muuxannoon keetilleen hattummaa maqaa ta'eef ragaan mul'istus ati hattuu maqaa taateef namni achitti waan kan nu kana kaati hattuusaa soo ni qusata jechuun nanarraatu deema jeneraal Taaddasaa Foundation fi miti kan nu jedhee namni 100 jedhee dida akkas jechaan turre har'a namni hedduun 100 hanga yaadataan miliyoona jedhinitti namni way dubbate sodaa keeti achi mul'achuun qabdu maaliif hattuun gargaarsa guuruun qabdu bakka gargaarsaatti mul'achuun qabdu bakka kana silaa firraa eedee gaaruma jechuumaa fi yaa gorsituun qabdu namuu sin gorsu nuti immoo si jaalanna si kabajna gorsa keenya kana sirriitti nu fudhu uliidhaaf bakka gargaarsa adda addaa foundation adda addaa waan ergitunuma ergi malee akka naannootti ati achitti yoo mul'achuu baattee yoo erguullee baattee achitti mul'achuu baattee galiin foundation saniif argamuu guddaa ta'a ati argamuudhaan kasaaraan guddaan dhufa namni kaatii niiraa sanirraa waa qoddattu seeti waa qusataa kasaaraa gamanaan hin fidinii innaa bakka akkasitti huliin argaminii siin jechuu si gorsuu barbaanna kabajamoo keenya yaa'u obbolummaadha wajjin jechaadha atuun fudhattu yaa'u feetee fudhatta feetee dhiistaa nuti sitti himnaa jechuudha kan kanarraa hafe akkumaan jee obboleeyyan kiyya amma booda wal agarra zaata akka ta'ee jira hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma akkumaan jee viidiyoon paartii 10 waraabame hundi qophaa'ee nyaachifamee taa'aa jira waa hunda yeroo takkatti dubbatan waa hunda yeroo takkatti himan duuti Haacaaluu akkam eenyuun akkamitti akka taate hunda waraabamee jira warri waan kana keessaa tapha qabu hundi maqaan isaa dhawamee jira waan takka yaadinaa viidiyoo waraabamee taa'aa jira so imba dhugaan imba arrumanuu haa baatuun hin taatu siyaasaan akkasi tursiisaa waa baasan amma immoo yoon andu illee wanni na keessa jiru akkan duune hunda viidiyoodhaan qopheessee ummata kiyyaaf bakka hundatti nyaachifadhee warra amanamoo bira taa'aa maqaa jirtuuf viidiyoon waa takka yaadinaa yoo amrii rabbii boruu na dhufte viidiyoon bakka feeterraa dhufte abbaan feetuu na ajjeesu ani rankaa jenne an ammoo ummata kiyyaaf wareega kafalurraa bakkuma fadhetti haala fadhe keessatti
qabsoo fedhe keessatti uummata kiyyaaf dhaabbachuu fi uummata kiyyaaf dubbachuu irraa if boodan deebi'u isin uummanni kiyya na cinaa dhaabbachuu irraa if boodan deebiina inshallah sagantaa biraatiin wal agarra abbaa keenya obboleessa keenya Dr. Ali Birraa leejanii keenyaaf du'aayii barbaachistu hunda godhaa fi nagaa naa tura